And on behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card. He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't. Addunyaa dirree kubbaa miilaa ishee seeraa fi heera ofiisheetiin buluudhaan beekamtu har'a dhiibbaa fi aangoo siyaasaa Ameerikaa duratti jilbeenfattee qullaa ishee dhaabbatteetti. Wanti tapha waancaa addunyaa 2026 keessatti raawwatame morkii ispoortii qofa osoo hin taane agarsiisa irree siyaasaa kan Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp addunyaa guutuu irratti dhiibbaa gochuuf dandeettii hagamee akka qabu ifatti saaxiledha. Tiraamp hogganaa FIFA'tti bilbiluun Akkamitti taphataa sarara fuuldura Ameerikaa Folarin Balogun irraa adabbii kaardii diimaa Haqsiise dhimmi kun Iraaniif ergaa akkamii dabarsa bal'inaan qabannee jirra. Waashingitanii fi Tehraan nagaa uumuuf yeroo ka'ummatan Israa'el garuu waliigaltee kana daaraa gochuuf Shira Ajjeechaa fi waraana kophaa ishee labsuuf qophiidhumaa xumurteetti. Iccitiin dhibbina addunyaa kanaa haasaa Ministirri Ittisaa Israa'el Yisraa'el Kaats irraa dhufe. Osoo Tehraan keessatti sirna awwaalchaa seena-qabeessi hogganaa olaanaa Iraan duraanii Ayatuullaa Alii Khaamene'ii uummata miiliyoonaan lakkaa'amuun gaggeeffamaa jiru Kaats miidiyaatti ba'ee labsii dhiigaa labsee jira. Hogganaan olaanaa haaraan Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'iin amma eessa jira? Maaliif humnoonni Basaastotaa Iraan Mujtabaan awwaalcha abbaa isaa irratti akka hin argamne dhorkan? Gaaffilee kanneeniif deebii bal'aa qabannee jirra. Tehraan keessaa sagaleen qaraam kan onnee peentaagoonii fi Tel Aviivin dhiphisu akkasumas hooggantoota biyyoota Arabaa rummisiisu tokko dho'ee ba'ee jira. Sagaleen kun sagalee dippiloomatii laafaa osoo hin taane sagalee namaa uffata siyaasaatiin haguugamee onnee waraanaa fi basaasaa qabuuti. Innis afyaa'ii paarlaamaa Iraanii fi hoogganaa garee marii Iraan Muhammad Baaqir Qaalibaafidha. Qaalibaaf waadaa lafee cabsu tokko Hamaasiif galee yoo waraanni barbaachise misaayilaan yoo mariin barbaachise ammoo siyaasaan isin cina dhaabbanna. Akeekkachiisa jabaa Ameerikaa fi Israa'eliif kenname kana yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yoya ashamar kafune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hagaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Addunyaan dirree kubbaa miilaa isheen seeraa fi heera ofiisheetiin buluudhaan beekamtu irra dhiibbaa fi aangoo siyaasaa Ameerikaa duratti jilbeenfattee qullaa ishee dhaabbattee jirti. Wanti tapha waancaa addunyaa 2026 kana keessatti raawwatame morkii ispoortii qofa osoo hin taane agarsiisa irree siyaasaa kan Pirezidaant Doonaald Tiraamp addunyaa guutuu irratti dhiibbaa gochuuf dandeettii hagamee akka qabu ifatti saaxiledha. Seenaan dinqisiisaa kun kan eegalee dorgommii waancaa addunyaa marsaa 32ffaa Ameerikaa fi Boosniyaa gidduutti godhame irrattidha. Taphataa sarara fuuldura Ameerikaa inni cimaan Folarin Balogun galchii sadaffaa biyya isaaf erga lakkoofsee booda taphataa Boosniyaa Taariq Muwaremovic irratti dogoggora hamaa erga raawwatee booda gochi isaa kun kaardiin diimaa kallattiin akka isatti bahu taasise. Seera FIFA'tiin ammoo taphataan kaardii diimaa argate tapha itti aanu kan Ameerikaan Beeljiyeem wajjin gootuuf akka hin taphanne guutummaatti dhorkama. Garuu taphichi dirreerraa gara masaraa White House'tti yeroo ce'u seerri FIFA waraqaa duwwaati. Pirezidaant Doonaald Tiraamp namichi of tuulummaa fi aangoof bololuun beekamu dhimma kana akkuma dhageen callisee hin teenye. Tiraamp atattamaan bilbila kaasee pirezidaantii FIFA Gianni Infantinotti bilbiluun murtii kaardii diimaa kana akka irra deebi'anii ilaalan dhiibbaa guddaa godhe. Guyyoota muraasa booda dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n seenaa isaa keessatti waan hin baratamne raawwate. Keewwata 27ffaa sababeeffachuun adabbii Balogun yeroo faquun tapha Beeljiyeem irratti akka inni hirmaatuuf eeyyama kenne. Tiraampis yeroo suma fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ba'uun FIFA'n jallina haqaa guddaa sirreessuu isaatiin nan galateeffadha jechuun mo'icha isaa labse. Addunyaan ispoortii siyaasni dirree kubbaa seenira jechuun yeroo iyyitu Tiraamp garuu aangoo isaa isa daangaa hin qabne addunyaatti agarsiisaa jira. Mee dhugaa kana gadi fageenyaan xiinxallu. Wanti dirree kubbaa miilaa irratti raawwatame kun waraana siyaasaa fi waraana Iraan wajjin deemaa jiru wajjin akkamitti wal qabata? Deebiin isaa murtoo fi dhiibbaa pirezidaantii Tiraamp keessa jira.
Tiraamp namichi seerri anuma jedhee amanu yoo inni bilbila tokkoon dhaabbata kubbaa miilaa addunyaa FIFA jilbeenfachiisee seera cimaa fi hin tuqamne cabsuun taphataa isaa dirreetti deebisuu danda'e. Dirree waraanaa fi dippiloomaasii abbaa giddu galeessaa keessatti hoo maal gochuu danda'a? Kun Iraaniif akeekkachiisa jabaadha. Tiraamp biyya diina isaa kan taate Iraaniin jilbeenfachiisuuf seera idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan dhaabbilee gurguddoo biroo gonkumaa hin sodaatu. Akka barbaadetti isaan micciiree dantaa Ameerikaa guutuuf humna guutuu qabaachuu isaa agarsiisee jira. Waraanni Iraanii fi Ameerikaa gidduutti boba'aa ture waraana humnaa qofaan hoogganamu miti. Iraan kanaan dura nuti seera idil addunyaatti mannaa addunyaan nuuf birmata jechuun yoo yaadde taateen FIFA kun abjuu sana daaraaqudha. Tiraamp namicha madaalii addunyaa humni dhugaanii uuma jedhuun hojjetudha. Akkuma inni kaardii diimaa ispoortii keessatti soba godhee haqe qophii dinagdee uggura galaanaa ulaa Hormuuzii fi haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwatamullee kun haqadhaa kun dantaa Ameerikaatti jechuun addunyaa dirqisiisee amansiisuu danda'a. Dhaabbileen idil addunyaa Tiraamp duratti dandeettii of danda'anii dhaabbachuu isaanii dhabanii jiru. Gama biraatiin gidduu seentummaan Tiraamp kun sammuu hooggantoota Teheraan keessatti dhiphina hamaa uumuun isaa hin oolu. Hooggantoonni Iraan har'a waan tokko sirriitti hubachaa jiru. Tiraamp dhimma xiqqaa akka tapha kubbaa miilaa irratti xiyyeeffannaa fi humna hamma kana yoo dhangalaase dhimma waraanaa Iraan isaa dinagdee fi kabaja Ameerikaa irratti dhiibbaa fiduu irratti hagam gara jabeessaa fi of tuulaa ta'a. Walumaa galatti Tiraamp tapha waancaa addunyaa 2026 kanaaf fayyadamee addunyaadhaaf ergaa dippiloomaasii fi waraana cimaa dabarsee jira. Seerri waan anarraa eegaluuf inni qiyyaastee dhaabbanni idil addunyaa kamiyyuu fedhii koo dura dhaabbachuu hin danda'u kan jedhudha. Dirree dhiigaa abbaa giddu galeessaatti Tiraamp aangoo daangaa hin qabneen biyyoota diinaa hudhuu fi ulaagaa isaa dirqisiisuu itti fufee jira. Iraaniif waraqaa seeraa fi haalli addunyaa eegumsa gochuu hin danda'u. Sababiin isaa abbaan murtii addunyaa ofuma isaa Tiraamp waan ta'eefidha. Waashingitanii fi Teheraan nagaa uumuuf yeroo ka'ummatan Israa'el garuu waliigaltee kana daaraa gochuuf Shira Ajjeechaa fi waraana kophaa ishee labsuuf qophiidhuma xumurteetti. Iccitiin dhiphina addunyaa kanaa haasaa Ministirri Ittisaa Israa'el Yisraa'el Kaats irraa dhufe. Osoo Teheraan keessatti sirna awwaalchaa seena-qabeessi hoogganaa olaanaa Iraan duraanii Ayatuullaa Alii Khaamene'ii uummata miiliyoonaan lakkaa'amuun gaggeeffamaa jiru. Atis ija jabeenyaan miidiyaatti ba'ee labsii dhiigaa labse. Nuti Alii Khamene'ii namicha badiisa Israa'eliif karoora baasaa ture sanaa lafarraa xoofneerra inni barbadaa'eera jechuun dhichise. Garuu wanti hundaa ol Pentagooniin dallansisee fi dhiphisee akeekkachiisa inni itti aansuun kennedha. Katz ifatti waliigalteen Waashingitanii fi Teheraan maaliyyuu yoo ta'e Israa'el hoogganaa Iraan haaraa kamiyyuu ajjeesuurraa of duuba hin jettu. Barbaachisaa yoo ta'e eeyyama Ameerikaa malee kophaa keenya waraana kana itti fufnaa jechuun addunyaa doorsise. Tarkaanfiin Israa'el kun Pirezidaantii Doonaald Tiraampiif rukuttaa dippiloomaasiiti. Tiraamp inni filannoo biyya keessaa fi dinagdee addunyaa oolchuuf jecha waraana kana bifa kamiinuu dhaabuu barbaadu. Israa'el kanaan mormi isaa hudhamaa jira. Pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogan dhugaa kana murannoo guutuun saaxilee jira. Erdogan mootummaan Israa'el inni dhiigaa fi waraana ammachaa'e kun waliigaltee Ameerikaa fi Iraan fashaleessuuf olii fi gadi fiigaa jira. Nuti shira isaanii kana dammaqinaan hordofaa jirra. Naannoo keenya deebisanii baaruudaa fi dhiigaan akka uwwisan gonkumaa eeyyamuu hin qabnu jechuun hawaasa idil addunyaaf waamicha dhiyeesse. Israa'el waraana kana keessatti kophaafuu waan sodaatteef Ameerikaa deebistee dhoqqee waraanaa keessa galchuuf shira dhumaa xaxaa jirti. Gama biraatiin Teheraan keessatti obomboleettii siyaasaa fi basaasaa biraatu deemaa jira. Sirni awwaalchaa Alii Khamene'ii inni adoolessa 3 irraa eegalee hanga adoolessa 9tti magaalaa Mashaaditti xumuramuuf karoorfame. Gaaffii guddaa tokko addunyaa keessatti uumee jira. Hoogganaan olaanaan haaraa Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'iin eessa jira? Maaliif awwaalcha abbaa isaa irratti ifatti hin argamne? Maaliif salaata janaazaa ofii isaatiin hoogganne? Mujtabaan ifatti ba'uu dhabuun isaa addunyaa dhiyaa keessatti olola hedduu uumuus dhugaan lafa jalaa garuu istiraateejii lubbuu baraaruu fi sirna tiksuuti. Iccitiin Mujtabaa ija addunyaa jalaa dhokateef utubaawwan gurguddoo 5 qaba. Inni duraa fi ijoon murtii dhumaa eegduu warraaqsaati. Basaasonni Iraan Mujtabaan ifatti ba'ee argamuun isaa of ajjeesuu siyaasaa fi waraanaatti jechuun guutummaatti dhorkanii jiru. Lammaffaan sodaa teeknooloojii Israa'elii fi Ameerikaati. Inni teeknooloojii ija adda baasuu fi dirooniiwwan xaxamaa qaba. Yoo Mujtabaan uummata gidduutti argame saatalaayitii diinaa isa hordofuun holqa iccitii inni itti dhokatu saaxiluu danda'a. Sadaffaan haala fayyaa isaa dhoksuu fi leellaan guraandhala 28 isaa abbaa isaa haadha manaa isaa fi ilma isaa irraa fudhate sanaan Mujtabaan miidhaan qaamaa irra ga'ee jira.
inni dadhabina isaa kanaam akka hin argineef ifatti ba'uu dide. Afuraffaan marii dhoksaa Waashingten wajjin deemaa jiru kana gufuu malee xumuruuf yoo ta'u, shanaffaan ammoo yoo diinni yeroo kana Mujtabaa ajjeese sirni Iraan guutummaatti hooggansa dhabee bittinnaa waan danda'uuf dantaa olaanaa biyyattii eeguufidha. Garuu gaaffiin hunda caaluun as jira. Israa'el dhugumatti sirna awwaalchaa iddoo ergamtoonni addunyaa fi uummanni miiliyoonaan argamanitti Mujtabaa ajjeesuuf ni waraanti. Deebiin aangoota basaasaa fi xiinxaltoota eeyyee mamii tokkollee hin qabu kan jedhudha. Akkuma Ministirri Ittisaa Israa'el Yisraa'el Kaats ifatti dubbate, Mujtabaan tarree ajjeechaa Israa'el irra jira. Israa'el kanaan dura seera dippiloomaasii kabajaa keessummoota addunyaa yookaan dhiiga namoota nagaa homaatti akka hin lakkoofne qabatamaan agarsiistee jirti. Yoo carraa guddicha kan argatte Israa'el awwaalcha sana gara dirree dhiigaatti jijjiiruuf of duuba hin jettu turte. Walumaa galatti Iraan dhugaa kana waan hubatteef sirna awwaalchaa kana kiyyoo diinaarraa oolchuuf hoogganaa ishee golgitee jirti. Har'a madaalliin ba'aa giddu galeessaa qarqara ibiddaa jira. Tiraamp waliigaltee nagaatiin boba'aa fi dinagdee addunyaa oolchuuf yeroo muddamu, Israa'el ammoo ajjechaa fi dhoo'insaan waliigaltee sana daaraa gochuuf eeboo ishee qarattee jirti. Iraan madaa ishee hidhattee mootii ishee lafa jala dhoksitee waraana sammuu fi dippiloomaasii diinaa ishee wajjin taphachaa jirti. Bishaan Hormuuz banamus ibidda onnee Tel Aviv fi Tiraan gidduu jiru eenyumtuu dhaamsuu hin dandeenye. Dhukaasi lammaffaan yeroo kamiyyuu dhoof beellama qabatee jira. Tiraan keessaa sagalee qaraa kan onnee Peentaagoonii fi Tel Aviv dhiphisu akkasumas hooggantoota biyyoota Arabaa roomisiisu tokko ba'ee jira. Sagaleen kun sagalee dippiloomatii laafaa osoo hin taane sagalee nama uffata siyaasaatiin haguugamee onnee waraanaa fi basaasaa qabuuti. Innis afyaa'ii paarlaamaa Iraanii fi hoogganaa qaree marii Iraan Muhammad Baaqir Qaalibaafidha. Mee jalqaba irratti eenyummaa Qaalibaaf kana sirriitti haa hubannu. Qaalibaaf namicha asii fi achi jedhu miti. Inni kanaan dura ajajaa humna qilleensaa fi hawaa hedduu warraaqsaa ture. Ajajaa poolisii biyyaalessaa fi kantiibaa Tehraan ta'es tajaajilee jira. Nama hidda dhiiga isaa keessaa seerri waraanaa yaa'udha. Inni nama amanamaa hooggansa olaanaa Iraan yoo ta'u, waraqaa dippiloomaasii harkatti yeroo qabatu ija isaa keessaa garuu ifa misaayilatu mul'ata. Haasaan inni hooggansa Hamaas Muhammad Darwish wajjin Tehraan keessatti wal arguun taasise kun haasaa miidiyaaf kenname qofa osoo hin taane doktiriinii waraanaa fi siyaasaa Iraan itti aanu kan addunyaatti ifa godhedha. Qaalibaaf ergaa isaa isa duraa kallattiin masaraa Waayit Haawusiif erge. Nuti Ameerikaa wajjin nagaa hin qabnu. Ameerikaan biyya amanamtuu miti jechuun dhugaa lafa kaa'e. Ergaan kun sirna dhiyaa kan burjaajessudha. Ameerikaan waliigaltee Islaamabaad isaa Paakistaanii fi Qatariin qindaa'e mallatteessuun Iraanin jilbeenfachiifneerraa gara nagaatti finneera jechuun yeroo of tultu. Qaalibaaf ammoo waraqaan sun waraana yeroof dhaabuuf malee jibba hundee diinummaa isaanii qabbaneessuuf akka hin taane ifa godhe. Dabalataanis ejjennoo Iraan isa hin dabarre irra deebi'uun Israa'el akka biyyaatti gonkumaa beekamtii hin kenninu jechuun waraanni xumuraa sirna ziyoonummaa lafarraa xaa'u akka ta'e mirkaneesse. Wanti asaasaa kana keessatti madaalli addunyaa garagalchee fi murannoo Iraan saaxilee dhimma addaa warraaqsaati. Qaalibaaf ifatti akka labseetti Iraan marii Ameerikaa wajjin goote keessatti dhimma Liibaanos, Hizbullaa fi addaa warraaqsaa sarara diimaa keenyadha jechuun dhiibbaa gootee turte. Kufaatiin Ameerikaa asirratti ifa ba'a. Iraan dhiibbaa ofii isheetiin Ameerikaan gareewwan akka Hizbullaa fi Hamaas waliigalticha keessatti qaamaa akka ta'an amantee akka fudhattu dirqiistee jirti. Qaalibaaf waadaa lafee cabsu tokko Hamaasiif galee yoo waraanni barbaachise misaayilaan yoo mariin barbaachise ammoo siyaasaan isin cina dhaabbanna. Kun tarsiimoo dachaa Iraaniitiin harka tokkoon qalamaa harka kaaniin ammoo qabduu misaayilaa qabachuu isheeti. Xiinxalli Qaalibaaf inni waraanaa fi dippiloomaasii guutummaatti barumsa siyaasaati. Inni jedhutti mariin nagaa jabaan kan argamu yoo waraanaaf qophii guutuu qabaatan qofadha. Ameerikaanii fi Israa'el dippiloomaasiif hin jilbeenfatan keenya waan jaallataniif osoo hin taane yoo Iraan dadhabdeetti jedhanii shakkan daqiiqaa tokko osoo hin eegin waraana waan bananiif. Kanaafuu Iraan eegumsa misaayila isheetiin dirree lolaa irratti waan injifatte sana minjaala dippiloomaasii irratti isa eeggachaa jirti. Dippiloomaasiin Iraan gaachana injifannoo waraanaatti malee kadhaa laafinaa miti. Akeekkachiisni inni hunda caalaa sodaachisaa fi jabaan haasawaa Qaalibaaf keessaa ba'aa jiru garuu akeekkachiisa kallattii biyyoota Arabaa fi ba'aa giddu galeessaatiif dabarfamedha. Qaalibaaf hooggantoota Arabaa warra Ameerikaan nu eegdi Israa'el waliin walii gallaa jedhanii dantaa ofii gurgurachaa jiran ija isaanii keessa ilaaluun arrabsoo siyaasaa fi akeekkachiisaa waraanaa kenneefii jira. Ameerikaanii fi sirni ziyoonummaa nageenyaa fi guddina isiniif hin fidan jedhee jira.
Ergaan dhokotaanas keessa jiru Ameerikaan ofii isheetiyyuu buufataalee ishee warra biyya keessa jiran misaayila Iraan irraa eeguu dadhabdeetti. Eegumsa dhugaa yoo barbaadan Ameerikaa irraa harka keessan baafadhaa. Nageenyi giddu galeessaa Iraan wajjin hojjechuu qofa keessa jira. Walumaa galatti Hasaan Qaalibaa Farraa kun waraqaa waliigaltee Paakistaan keessatti mallattaa'e humna sibiilaatiin madaalee jira. Iraan waraana kana keessaa kan baatee dadhabde yookaan jilbeenfattee osoo hin taane akkuma leencaa muuxannoo haaraa argateetti cimsitee of ijaarteetti. Ameerikaan waraana dinagdee fi qawween Iraanii mo'achuuf yaaltee yeroo dadhabdu Iraan ammoo misaayila ishee dhoksitee dhiibbaa dippiloomaasii ishee bal'iftee naannicha guutummaatti Ameerikaan gooftaa miti Israa'elis ni baddi jechuun madaalli addunyaa bifa haaraan boocee fuulduratti tarkaanfachaa jirti. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.